Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa jireenyaa Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa waan har'a itti jiran guutuu isaa odeeffannee isin biraan geenyaa haga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Nukuba mayyaa jirtu addunyaanii shakkiin qabu ta'uun dallansuu rahmaani. Miidhaan biyya Islaamaa daangaa dabarraani roorroon bara dheeraa hammaataa dhufnaani. Seenaa goota kanaa yoo dinqisiifatte haga dhumaa erga dhaggeeffatte booda hiriyaa keetiif sheer goota. An maqaan koo Raayyaa Abbaa Maccaa Haajii Abbaa Geeduu Abbaa Sanjii Abbaa Booqaa Abbaa Diimaan jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Gummaattiin bara 1965 keessa dhaladhe. Guddinni koo baadiyyaa yoo ta'u dhiibbaa jireenya narra ga'aa tureen barnoota koo haalan hordofuu hin dandeenye. Kutaa takkaa hanga afuriitti achuma iddoo dhaloota koottiin baradhe. Kutaa 5 fi 6 magaalaa Jimmaattiin baradhe. Magaalaa Jimmaa ergan takka jiraadhee booda gara magaalaa Finfinnee deemeen achitti kutaa 7 fi 8 baradhe. Magaalaa Finfinneetti galee maatii horadheen barachuu dadhabee maatii koo jiraachisuuf barumsa dhiiseen jireenya eegale. Ani ijoollummaa kootii jalqabee hawaasa quuqama sabaa qabu keessattan guddadhe. Abbaan koo ba'aa lama abbaa isaaniirraa fuudhanii natti dabarsan. Tokkoffaa waa'ee sabummaa Oromooti. Inni lammaffaa waa'ee amantii Islaamaati. Isaan mararfata lubbuu ofii caalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa. Naannoo an itti dhaladhee itti guddadhetti Oromummaa fi amantiin mootummaadhaan akka yakkaatti ilaalamaa ture. Garuu haa ta'u malee lachuutuu silaa mirga uumamaan namaaf kennamedha. Roorroo daangaa hin qabne ilaalaa waan guddadheef qabsaa'uun eegale. Seenaa qabsoo kootii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1985 dhiifama. Wayita mootummaan Dargii kufee Adwaayin aangoo qabatee mormiiwwan gaggeeffamaa tureen isaan keessaa an dhaaba saba Oromoo qabsaa'aa adda bilisummaa Oromootti makame. Leenjii marsaa 24ffaa magaalaa Harawaacaattiin leenjifame. Sanaan booda lola hedduu keessatti hirmaadheera. Ergasii qabamee yeroo dheeraaf mana hidhaa keessan ture. Garuu qabsootti nan ciche. Dirqama abbaan koo natti kenne. Akkamiinin ba'aa kana baadheen jiraadha. Baay'ee dhiphachaan ture. Bifa walleetiin qabsoo utubuu keessatti adda bilisummaa Oromoof gumaacha narraa eeggamu baachaan ture. Waldaa Maccaa Tuulamaa kan magaalaa Finfinnee keessaa namoota bebbeekamoo waliin hojjedheera. Abbaa Obbo Alamuu Qixxeessaa, Obbo Baqqalaa fi Dr. Gammachuu Magarsaa dabalatee namoota waldicha hogganan waliin ta'uun dhimma aartii irratti xiyyeeffadheen hojjedhe. Bifa walleetiin, bifa walalootiin waa'ee qabsoo cimsuu erga cimaa saba Oromootiif dabarsan ture. Ergasii haalli jabaatee saahibban koo hundi na biraa deeman jennaan an immoo godaansaaf sammuun koo na hayyamuu dide. Kophaa koo jiraadhe. Akka itti jiraatan daa'ima hin barsiisan. Ofii kootii godaanee godaansa dhaloota barsiisuun narraa hin eeggamu jedheen hafe. Kophaa koo hafus an aartii hin dhiisne. Inuman gunguma. Maaliif jennaan aartiin na hin dhiisu. Utuun dhiisellee namni aartii bare akka maraatuu ta'a yoo aartii dhiise. Loltuu Abaa'oo hanga barsiisaa amantii manzuumaa namoota dur walaloo hojjetanii lafaa ka'aniin hojjedhaan ture. Waa'ee amantii Islaamaa hojjechuun ammoo akka wallee miti. Namoota umriidhaan jiran manguddoo irraa walaloo fi yeedaloo fudhee manzuumaa eegale. Dhaamsa amantii bifa faaruutiin yookaan manzuumatiin dabarsuun immoo of eeggannoo guddaa gaafata. Haaluma kanaan itti fufee har'a manzuumaa afaan Oromoo kaaseta 33 baaseera. Roorroo biyyoota hundaa'utu dhageessanii waan uummata irratti goote chaayinaanii musliimoonni xiqqaa lakkoofsaanii daraanidhaa turtii ulamoota isaanii mu'mintoonni diinii ofirratti hafnaanii xiqqaatus dabalaa deemoo agarraanii.
erga walaloo kootti fayyadamee manzuumaa jalqabee immoo namoota akkuma koo hojjetaniin dorgomuun qormaata ture. Ergaa hawaasni barbaadu dabarsuun dadhabina guddaa gaafata. Kan koo naaf dhagahamuu eegallaan kan namaa barbaaduun dhiisee ofuma kootiin itti fufe. Manzuumaa afaan Oromoo guddisuuf waan gumaacha qaba. Afaan Oromoo abbuma isaa waliin yatiima'ee abbuma isaa waliin arrabsamaa tuffatamaa ture. Kana hunda danda'anii kanneen afaan kana eeganii har'aan gahan abbootii keenya nan galateeffadha. Anis wayitan manzuumaa hojjedhu waa'ee afaan kootii ilaalcha keessan galcha. Afaan Oromootiin hojjechuu kootiif jalqaba afaanuma koottiin gammada. Mootummaan hawaasa musliimaa baay'ee deeggara. Magaalaa Finfinnee keessatti ergan bultii ijaarradhee jiraachuu jalqabee waggaa 20 ta'eera. Afaan kana malee filannoo biraa hin qabu. Itti fayyadamus ta'ee guddisuun dirqama kooti. Akkaataa Oromoon hundi dhagahutti dhiyeessuuf yaala. Boodarra inumaa uummata Oromoo bira darbee saboota biraa birattillee jaalatamuu eegale. Manzuumaan koo saboota hundaan jaalatamnaan gammachuun koo waa lama ture. Tokkoffaan afaan Oromoo afaan namatti tolu ta'uusaa, lammaffaan erga amantii kiyyas dabarfachuu kooti. Jiruu fi jireenya uummata Oromoo manzuumaadhaan ibsuu ummata keenya keessaa damee wayitiin ilaaluu rakkoo hedduun argaa. Rakkoolee hedduu matatti baadhatee jiraata. Gariin ni godaana, kaan qeerraa buqqa. Ani immoo kana dhiisee bira darbuu garaan koona hin dandeenye. Ummata sagalee hin qabne sagalee ta'uun akka rakkoo isaa hubatuuf jedheen halkan guyyaa xaaraa jira. Waa'ee buqqaatotaa fi baqattoota wayita hedduu irra deddeebi'een dubbachaa ture. Egaa dhaggeeffattoota keenya kutaan lammaffaan seenaa jireenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa itti fufaa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu hordofuun dagatina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan harka kee malee argamne namarraa wantan si kadhadhu yaa Rabbi hundarraa erganaa kennitee hin fudhatin narraa hamma lubbuttiin koo jirtu duniyaarra itti wali adachiifna waan khayrii taatirra yaa Rabbi nummaysee nakkee faqiiqarra yaatee nu gargaaran maaluu numa tolaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Risala Rasula facaasaa teenyu marabbeenuu kenne ammuma dandeenyu ulamaatti adeemne warra dhageenyu khayriirraa funaanne uummataa nageenyu waan gochuu dandeenyu dhiifnee biran teenyu karaan ittiin diinii kaddamuu dandeenyu baree diina islaamaa bakkayyuu nageenyu kitaaballee binnee wallaala harka keenyu kunis birdaawaadha dabarsaa teenyu qaadirooma dandeenyuun nuukaay rabbalaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Galata kee yaa Allah kunoo har'a geenye waan ati nu laaffifte waliif himna teenye. Balaan Rabbii bu'ee jeeqamte addunyaani najaanu baasi arrahmaani arjooma keetiin jaalaa khalqi Muhammadin nu ergite rahmataani. Nukuban mayyaa jirtu addunyaani shakkiin qabu ta'uun dallansuu rahmaani. Miidhaan biyya islaamaa daangaa dabarraani roorroon bara dheeraa ammaataa dhufnaani. Kaan dhoysaan kaan dirreen bayeetti dullaani caalamni callisee ijaan ilaallani. Dhulummiin babal'atee umrii dheerannaani musliimoota irratti harka jabeeffannaani. Kaidin warra dhiyaadhaan gaada barraani Rabbiin qabeen okkobaani kan ittiin argamne dawaani jaalaa khalqi Muhammadin nuuf ergite rahmataani. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني. وان قريت التكيس يا جيسو إلهي وعمل بلاغ النسو دعائي مظلومات وشكسيسو بلا أنك نامبون إنما جيسيسو
ظلمين معرفتشيسو يروني سعديرناني جالا خلق محمد لأنه فرقيت رحمتاني الروم تسلاما نما قدسيسو ربي النبي بوسي دوادا بمسيسون مر قلبي فتوب وعيد برسيسو قومي جاهلية شر مدسيسو لا فينا جرى قرسيسو قومي جبا وفسيو سني جالا خلق محمد لنو فرقت رحمتاني دبين مرقمي وملسيتني رو بيوتون داوتو دقيسني وانما تسيرتي قوت جايناني مسلموني سيئتك على كوفساني دراني داترتي علماء تساني مؤمن توني ديني وفي رتفناني تكاتس دبلالي مواقراني قمتاني دهنا موت مليوني شني دوبرتي رادر كماني بافمه جابني على خلق محمد نفرقت رحمتاني بلا ربي وبلبني يا إخواني هيتني من شاين أنا جت الزبناني الدنيا